Bona fi bonsa da. Bona fi bonsa. Diramo tuni intala durba intala ashama arkafune akam nagaa jirtu daawwattoonni keenya maatiin channel keenya hundi keessanu har'a waan tokkoon dhufne akkuma argitan asitti Amaan Huseentu jira tibba kana wal isin barsiisnee turre viidiyoo argitanii jirtanii ilmaan hiriyaa keenya kan ilmaan lakkuu shan dhalateef jechuudha lakkuu shan bakka takkatti deessee haati manaa isaa haasofnee turre Mubaarik Musammaas mana isaa deemee yeroo tokko haasofnee turre viidiyoo sanis argitanii jirtan jedheetin yaada ijoolleen ka akkuma agartan kunniin amma lamaanii hundi isaaniitu isinitti agarsiisna hundi isaaniitu wal baratanii akkasuma ammoo jiru biyya baqaa keessatti namni nafsee ofiitiyyuu jiraachisuu hin danda'u akkuma hundi keenyaa beeynu inni garuu ilmaan shan argatee takka irraa deebitee amma ilmaan afurtu jira ilma afur wajjin ilma xixiqqoo afur wajjin jiruun hangam akka ulfaatu ilmaan Oromoo hundi keessan ni beektan Oromoon ka yeroo hedduu biyyoota gara garaa kan jiraatan hundi isaaniitu Oromoo wal gargaaruudhaan wanta gara garaatiin beekamna kana duras dhaamsa isiniif dhaamneetiin turre isinii dabarsinee turre akkasuma namoonni nagaafatan jirtanii keessaanis mucaan bilbilan kaasu kanaan jettan ka bilbila isiniif ergees ni jirtanii bilbila inni ni kaasa dogongoraan bilbila osoo yaamin waan hin kaafne isin fakkaatu danda'a inni bilbila naa bilbilame hunda isaatu kaasaati jira jedhee akkasuma namoonni hedduunis ammaaf gargaartanii jirtanii garuu gargaarsi muraasa nama hedduu miti kanaaf ilmaan sanaka ilmaan tun ilmaan isaa qofa miti teenya hundaayu ka Oromooti ilmaan dhalatte tun jechuudha kanaaf mucaa kana gargaaruudhaan ijoollee sana gargaaruudhaan namni dandeessan Oromoon ka biyya garaa irratti community'n Oromoo biyyoota garagaraa biyyoota alaa kana keessa jiran gargaarsa namoota akkanaa kana gargaaruun waan hundayyuu caala jeetii yaada nama wokaa beekamtii qabu namoonni tokko osoo hin ta'in nama akkanaa kana nama ilmaan seenaa keessatti ilmaan shan namni dhalateef Oromoo keessatti baay'ee miti akkuma beeknu ka mee hundaafuu ka ijoollee isaanii maqaa wal isin barsiisnaa maqaa isaanii takka takkaan abbaan isiniif haa himu akkanumatti na hordofaa. Egaa ka amma akka argitan kanatti kan inni harkaa qabu lama jechuudha lamaanuu dhiira moo takka intala? Dhiira lamaanuu kanniin okay kan garanaatu ni eenyu kun eenyu maqaan isaa? Maqaa isaa himi. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa fayyaadha jirtu. Bakkuma jirtan nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu. Duraan dursa ilmaan Rabbi nuu kenne ilmaan addatti nuu kenne osoo hin ta'in ilmaan Rabbi ilmaan Oromoo hundaaf walitti nuu kenne tan wajjaa guddifannuu isiniin jenna. Itti aansuudhaan maqaan kiyya Amaan Huseen jedhama. Kaataa gartu kun hangafa. Okay, hangafni isaa? Hangafni kana Huseen jedhama. Huseen Amaan Huseen. Huseen Amaan Huseen. Maqaa abbaa keetiitti baafatte jechuudha isa. Huseen Amaan Huseen. Yookaan Bona. Bona yee. Kunis isarra dhalate kun. Na fakkaatanii. Sahaladdiin Amaan Huseen. Sahaladdiin Amaan Huseen. Inni isarratti dhalate jechuudha. Isaan tun intala takka tokko ammoo dhiira. Nuraddiinii fi Zeynitu hafee kun maqaan isaa lammataa Boonaa, Boonsaa, Boontuu, Obsaa. Obsaa. Maqaa akkasuma maqaa abbaa keetiillee baafattee akkasumatti immoo maqaa Oromoos biraa qaban jechuudha. Maqaa mana keessatti yaamus ni qabdi. Maka baay'ee qabdi kaamaaf murteessine gaafa itti murteessine Oromoon guutuun gaafa itti murteessine itti qaqqabne Oromoo wajjin itti qabna. Kanaaf fakkaachirraa hafte abdii fi magee waan jettu jaraaf Rabbi beeka. Uummanni Oromoo bal'aanis waan jedhu Rabbi isaantu beeka. Okay, amma Huseenii fi Sahaladdiin jechuudha kunniin maqaa isaanii kan lammaffaatiin Bonaa fi Boonsaadha. Bonaa fi Boonsaa meeqotu Bonaa irraa fuudhiiti. Bonaa irraa fuudhiiti. Kun eenyu? Bonaa irraa fuudhi kotu. Sandiraa. Egaa Boonsaan deemee jira jechuudha. Kun eenyuun tuni dhiira moo? Tuni intala durbaa. Intala Zeyni maqaa haadha xiyyaa yookaan ummaa xiyyaa. Zeyni. Okay. Maqaa baay'ee qabdi Boontuu jedhannaani. Boontuu. Sooretti maqaa obboleettii xiyyaatti na jalaa
duutee rabbi rahmatis yaa godhu. yaa Soorettis jennaani maqaa sadii qabdi amma. maqaan garuu jalqaba irratti baafatte kan haadha keetii Zeyniidha jechuudha. Lammata ammootu isiin jara keessaa xiqqishoo adda waan taateef warqiis jennaani. Kaayitiyya jennaani. Waa hedduu jennaan. Dhiira sadii keessatti isiin kophaatti intala waan taateef. Oromiyaa jennaani. Maqaan isii ammaaf baay'ee. Baay'eedha. Kanaaf Nuraddiin ammootu rafuu jira waan ta'eef. Guyyaa irraa kun guyyaa jaraa guyyaa addaati. Guyyaa 40 jaraa guyyaatti kabajnu. Guyyaa san kabajuutti waan turreef dadhabbii qaba jennee dhiise. Oolmaa bayaa jechuudha guyyaa 40. Akkasiin guyyaa 40 afaan aadaa teennaan waan inni jedhamus beeknu jedhamu jira miree Araas baa jedhanii akka baa sanii Araas sanuma oolmaa bayaas jedhanii oolmaa bayaas jennaa guyyaa 40 jedhanii kanaaf waan sanirra jirra jechuudha. Tun Zeyni Amaan Hussein jedhamti. Nuraddiin Amaan Hussein. Nuraddiin ammoo maqaa abbaa haadha manaa keetiiti jechuudha. Nuraddiin maqaa haadha Haanaan Nuraddiin jedhamti. Abbaan isii Nuraddiin. Nuraddiin Amaan Hussein. Maqaa abbaa isiitti baaftee jechuudha. Akaakayyuu isaa fudhate jechuudha. Kanaaf tokko Saaladdiini namicha kanattuu fudhate Saaladdiini. Saaladdiin kana Saaladdiin maqaa isaatu gara keemina caageetti akkasii ulfaadhaa barakadhaa keeriin isin yaadatu dhaamsa biraa immoo dhaamsa booyaa jira tokko. As dura liiv kiyya na waraabanii turanii asliin na waraabe. Asliin kana waraabe namoota na dawwalu hedduu ture na dawwalaas turanii numan kaasaa jechuudha. Mubaarakis achi as na waraabee ture na dawwalanii nama na dawwale numan deebisaa nama feesbuukas haadha walitti hin qabne keessaan kanaa barreessanis numan deebisaa fi namoonni an immoo hiimoodhaa fi yookaan immoo daaraktiin irra bilbilanii yeroon bilbila haasa'u jiru na dhaban. San dhiifama isiniin jedha bilbila haasa'uu jiraachuu danda'a ijoollees qabaa jiraachuu danda'a waan sirriidha biiziidha na hoffolchaa isiniin jedha namni sa'aatii dheeraa haasa'uu barbaadan sa'aa dheeraa haasa'uu hin danda'u maaliifuu ijoolleen tokko gaasii yoo ba'u tokko garasii booya ijoollee wajjin biizii ta'a kanaaf dhugumatti namni waan baay'ee nama gammachiisu waan baay'ee ammallee hamilee namatti tolu namni kenna si jabeessa keessaan waan biraallee si godhuu baatu afaaniinuu si jabeessa caaltuun ammooti iyyuu namni maallaqa sii kenne yookaan ammootu qaamaan si bira dhufee osoo hin ta'in yaadni iyyuu gahaadha sirriidha. Onneen isaa jiituu ta'uu achirratti hubattaa jechuudha. Kanaaf rabbiin nama qalbii isaa jiise maraaf iyyuu rabbiin agartee riskii dhuma hin qabne rabbiin isin haa waffaqu. Narra laalinaa na hoffolchaa isiniin jedha. Rakkoon qabaasuma irratti ammoo biizii waan ta'eef kanaaf isin na argachuu dadhabdanii namni na argachuu feetan lakkoofsa bilbilaa kiyyas. Yaa lakkoofsa kee koomantii irratti namni hedduun gaafatee jira amma asuma irratti itti duwwaa diidama irraa jalqabe koodii nuti. Duwwaa diidama 11 79 33. Duwwaa diidama 11 79 57 yaa akkuma kunoo iskiriinii irratti isinii barreesse kanatti inni simee jira anis iskiriinii irratti kunoo isinii barreesseetiin jira isuma iskiriinii irratti jiru kana seef godhatanii namni gargaarsuu feetan ijoollee tana gargaarra wajji guddifanna jettanii yaaddan jechuudha lakkoofsa kanaan bilbilaa maal namni akkuma isiniin jedhe biiziidha haasaya garagaraatiif bilbila yeroo dheeraa haasa'uu hin danda'u garuu ni gargaaruu feetan nam jettan qofti daayireekti bilbilaa. Oromoo wal gargaaraa akkuma isin jedhe isinitti namoonni hanga ammaatti gargaartanis ulfaadha hundi keessanuu isarraa yoo son ta'in rabbi irraa isa argattanii akkasuma immoo waan gara garaatiin namni irraa waan argatan hin jiru. Irraa waan argatta yoo jiraatan anaan yoo keerii takka dalagattaniin alatti ilmaan keerii yoo dalagattan malee sirraa waan argatan hin jiru. Nama akka keessanii harka namaa namni harka laalaalu malee harka namaa laalus miti. Carraan jireenyaa garuu waan isin singoon hin jirtu. Kanaaf ilmaan tanaallee rakkoo keessa jiraadheetii mitan dhugama jirtu yoo isinitti hime ilmaan tana wajji haa guddifannu isiniin jechuun jira malee namni narra beela'e namni narra mana buluu hin qabne waan nyaatu waan dhuguu hin qabne hedduu jira jechuudha. Namni biyya kanatti anis biyya kana jiraadha lubbuu tiyyaafuu waan hedduu wanta jedha inkwaan ilmaan afur argadheeti ilmaan afur guddisuu dhiisaati.
kanaaf namnu nama hubata jedheeti yaada lakkoofsa amma asirra jiru kanaan hundi keessanuu bilbiltanii namni gargaaruu feetan bilbilaan alaatul isa wajjin haasoytanii karaa itti gargaartan inni isinitti himaa jechuudha wal haa gargaaruun dhaamsa keenya biyya baqaa keessa jirraa hundi keenyaayyuu wanti isin jechuu barbaadu yoo jiraate hedduu takka ulfaadhaa barakadhaa namoonni na wajjii ifaajjan kanaa yaaddan kanaan bilbilin ka humna teessan sodaattan hundi keessaniyyuu rabbi isin bira haa jiraatu keeriin isin haa yaadattu nama tokko nama yaada yookaan ebeluun naa bilbilaa Sumayyaa Aishaa Khadijaa maali jedhee hin niyyanne Sumayyaa yoo rifachiifte Khadijaa yoo rifachiifte nama san rifachiisoo osoo hin taane of rifachiifte jechuudha akaraa fi rifachiifte kanaaf nama tokko nama quba sin qabne yoo ati gammachiifte gammachuu ati gammaddu nama san daran situu gammadaa jechuudha akkanuma na fakkaata akka kiyyatti akka hin beekuttillee akka mataa kiyyaatittan gammachuu ta'ee caalaa gammachuu obboleessa kiyyaa na gammachiisa namnis akkasuma na fakkaata hundi nama kanaaf rabbiin isin haa laaffisu rabbiin umaraayuu nu haa laaffisu ilmaan tanas ilmaan barakaa qabdu ilmaan faamii qabdu ilmaan diin irra guddattu ilmaan oromummaa ofii jabeessitee guddattu ilmaan ardaa beetu ilmaan abbaa beetu haadha beetu gosa beetu balbala beetu ardaa beetu rabbi nu haa godhu nama agartee jararratti milkaa'u rabbi nu haa godhu nama oromoon guutuun oromoon jaraan bilisoomtu rabbi nu haa godhu bilisummaa jara faana osoo hin turin osoo hin bulin osoo hin oolin rabbi nu haa agarsiisuu jenna sababa jaraan sababee rabbiin agartee akka ijoollee xiyya rabbi nagaa naa hiiketti haadha mana xiyyaa rabbiin nagaa naa hiiketti hidhamaa kenna kaayidhaa jiru rakkataa kenna beelaa kenna rabbiin rakkoo keessa haa baasu kaayidhaa jiru hidhaa rabbi haa baasu agartee namni ciniinsuu keessa jiruu fi namni rakkoo keessa jiru tokko jedhan mul'in nama citaa jechuudha kanaaf rabbi mul'ii teessan isin haa jabeessu wiirtuu lafee duwidaa isinii haa godhu ulfaadhaa barakadhaa maanguddoo si miti shabaabuma isin agartan kana abdaan kiyya kun isin bira jira abbaa kiyyaa hangafa kiyyaa waggaa dheeraa biyyattis asittis wajji jiraachuu turree hin beeytanii online kanarratti kanaaf waan hafte inni itti isinii guuta magartuu xiqqishoo goonnitti qabnee ofii kennaa dhufne isaan illee guyyaa eeggatanii taraa eeggatanii numa dhufanii naifis hin jira nama 5 nama 6 nama 7 nama meeqa walitti nama hedduudha kaas keessa jiru ijoollee afran wajjin abdii nama akkanatti kunoo zeeni yookaan boontuu yookaan sooretti oromiyaa naa kennitu malee jedha maqaa kana muluu qabattee mucattiin mucaan doolaar qabaa mucattiin tanaa ifi malee nama kana kennitu jedhee jira hin kennin hin jenne ammumarraa dalagata mucaan kaayoo qabaadha akkas hin jenne ammumarraa waa nu seenii naan jedhan ammumarraa waa askenni naan jedhan ka gabbara kanaa waliin taanu ijoolleen booyaa jiranii ijoolletu boo jira har'a akka na agartan zannatee jira manguddoon zannatu yoo jettanillee manguddummaa zantu kijuu egaa akkuma isiniin jedhe daawwattoonni keenya jira sanii fi agana galatoomaa ulfaadhaa barakadhaa keeriin isin haa yaadattu waan jirtu maraannu waliin jirraa isiniin jechuu barbaanna galatooma hundi keessanuu akkuma isiniin jedhe namoonni gargaaruudhaaf fedhii qabdan lakkoofsa kanaan bilbila argadhaa isiniin jedha lakkoofsa iskiriin irra jira akkasuma immoo koomantii jalattis argattu lakkoofsa kanaaf hundi keessanuu galatooma nagaa ta'a waliif dabarsaa waliif dhaamaa keessaa waliif ergaa qophiitti aanutti hanga walitti deebinuuf hangasiif nagaa nuuf ta'a fayyaa ta'a